shugguxii fuudhee afaan koo kana keessa gadi galche. Afaan koo keessa galche natti sin dhukaasne. Naan hin taphatini. Yoo barbaadde na ajjeesuu dandeessa. Waa sadii natti hime jechuudha. Waa sadii. Yookaan hin duutaa yookaan biyya sitti jijjiiru yookaan immoo si gashuu. Kana sadii keessaa rabbi keetti boo. Waraqaa kana ni amma arge. Dhiibbaa dhiigaa wal qabatee dhiigni illee akka dhangala'aa ture. Gara mataa kee keessaan illee akka dhiigaa jiru. Dammoo dhufaniituma tun barbaadamaa jirutuma amma deebi'anii na qabatanii halkan sa'aatii 7 keessa mana keenya dhufan. Sa'aatii 7 keessa dhukaasa nurratti dhukaasanii manana butatanii ba'ani. Manana butanii akkuma kana nama baay'ee dukkana keessa lafa nu teessis nu quphanaa nu jee nu teessisanii isa booddee achii nu fuudhanii abbaa nu fuudhaa yeroo sin beenu olaarii irratti nu hidhanii nu fuudhanii deeman. Nu fuudhanii deemanii tarbii shalaqaa lafa hidhanii ture. Karaa Gambeela Gajjallaa kana tarbii shalaqaa lafa hidhanii ture. Achitti dhiira nama 6 moo akkamii hojii dhiira nama 6 wajjin qabamne. Anaan adda na baasanii na dunkaana wayii keessa na kaanii dunkaana tokko keessa na jiraachisanii jara warra dhiiraarraa adda na baasanii ji'a 5 fi waanuma ajaa'ibaa keessan ture. Ji'a 5 baay'ee rakkachaa ture baay'ee dararama kanan jedhamne irran ture warra dhiiraarraas adda na baasaniiru ani shamarran qofaa kooti. Laggasee nutti agarsiisi laggaseetti nu geessi laggasee yoo nutti agarsiiste har'a mana hidhaa kana keessaa hin baata. Kana ta'uu baannaan hin duutaa asumatti si ajjeesnaa naan jedhan. Murtoo tokkoon qabu gaani laggasee nama jedhamu sin beeku maqaa isaa sin beeku namni maqaa akkasiillee biyya keenya keessa naannoo keenya keessa namni socho'u sin jiru kanaafi laggasee kana argee sin beeku waanuma barbaadan irratti raawwadhaan jedheeni ji'a 5 qormaata kana deennati Shimallis jedhamu kana Finfinnee irraa kan dhufee natumaa ture achitti kaalsiillee afaan keessa na kaa'ee caammaa ati shugguxii karaa akkasitti sirrukutu shugguxiin afaan kee keessa gadi kaa'ee asii gadi si ajjeesaan afaan badinaan jedhe isa booddee gaafa afaan banu shugguxii fuudhee afaan koo kana keessa gadi galche. Afaan koo keessa galche natti sin dhukaasne. Naan hin taphatini. Yoo barbaadde na ajjeesuu dandeessa mirga qabda. Naan hin taphatini kana caalaa du'aan barbaada na rukutiin jedheeni. Na rukutuus hin dandeenye isa booddee na biraa ba'een deeme warumti achi keessaa nama garaa nama laafanne waraanuma ta'anii jiran dhiisi mucayyoo kana dararin kanarraa yoo rukutii ajjeesi yoo ta'u baate moo dhiisi jedhanii narraa dhawwanii nanni isa ji'a 5 booddee koloneerii je tokko jedhanii dhufa keessummaa dhufa har'as dafa nus waamnetti dhiyaattanaan jedhan ganama dhufanii keessummaa dhufannaan tolee dhee dhufanii dhufanna fuudhan itti nageessanii wanticha sabarreessanitti kennan sanaan koo aanaa marraa barraa'eetti dhaqee akkan du'uuf jechuudha murtoo du'aati akkan du'uuf nageessan koloneeriin kun dhufee ilaalee anas maillaa ka'ee amma mataatti olillee na ilaalee erga na ilaalee booddee ati naan jedhee naan ati barumsa kee galii baradhu ani sin galchaa garuu waraqati amma dhufe kuni akkati duutuuf boombiidhaan gubaa ajjeesanii dhiisanii akka foon kee gubatee karaarra bu'uudha ajajii dhufe kuni kan dhufe immoo kunoo warruma ganda warruma naannoo keetiirra godina keerraa dhufe wanti beennus hin qabnu kanarra sadhanne haadha kootiif illee ilma tokkicha obbolaa durbaa qaba singalcha biyya keetti singalcha waadaanaa galee kanaan booddee namni tokko quba akkatti hin buufne bara tokko barri siif hin dhufa Oromoodhaaf barri waadaan hin galee dhossuu hin danda'u nama sana nanaasa bara tokko barri darabeedha sababa ta'eefi darabee sababi ta'eefi isinii biyyaan keessaniin ta'a bara sana ani koloneer darguun jedhama akkati na yaadattuun barbaadanaan jedhe kanumaan na biraa deemee isa booddee ji'a 5 taa'ee ji'a 5 sana achi taa'etti erga nachi ture booddee na biraa nama sana deebi'ee arguu hin dandeenye waadaanaa galeeran duutuun galtanaan jedheera taa'ee mana eegaatuun eegu hararoo jedhan tokko warruma na eegan keessaa dhufee siinii mirgi dhala namaa dhufee si barbaadaa jiru qayi masqaliin dhufaniiru garuu si kaadaniiru akka takkeessan jirree himaniiru sababa ta'eef waaqa kee kadhadhu yookaan hin baata yookaan hin galtaa yookaan hin duutaa waa sadii natti hime jechuudha waa sadii yookaan hin duutaa yookaan biyya sitti jijjiiru yookaan immoo si gashuu kana sadii keessaa rabbi keetti boo'igaa boonaan jedhe jennaanin dhiisee matti dhiisee tuun taa'u halkan sa'aatii 7 tokko keessa galgaluma takka arga Gambeela sanatti dhannee hidhamne ibsaan badeen beeku
ibsaan badeen beeku. Gaafa sana gaafa ibsaan gibbii sanarraa badu nanna'e bakka aduu dhufaara bakka waaquma koo kadhadhee itti dhiisee halkan dhufan natti dachaanii dhufanii baatirii isee kan moobaayilii fuudhanii akkasitti dafan ciisutti kaayinaan jedhan. Tanas fennaan kaayinaan eessan naqan jedheen. Inni deemtaa gara Jimmaa deemtaadha. Ana moo warra waliin hidhame wajjiniin hin deemamu qophaa koon deemaan jedheen. Hunduma keenya deemamu ana moo duwwaa deemannaani. Atis hin deemtaa jara keessaas namni hafu jira isaanii waliin atillee hin deemtaa. Atis hin deemtaadhaan sabooddee nan ka'ee du'aaf jireenya isaa adda baafachuu jedhee firaashii fudhadhee hin deemaa hin jedheen. Hai firaashii fudhattee na deemtu barbaadde fudhadhu yoo barbaadde dhiisii haasaan baay'isiin kai dafeedhan sabooddeetti wadhiyaane garuu du'aaf jireenya adda baafachuuf hin firaashii gaafadhamane waan nu fadhee deemamu fudhadhee nan deemamu akkasumatti hin deemasa jedhu gaafachuu kooti du'aaf jireenya baruuf malee waa'ee isaatiif miti gaafa nachi gaafadhee jedhu na fuudhee deemanii na baatu wana ulaarii irratti ulaariin gubbaa sana jira na baatu anamma kanaan ga'u siroo sana ol fuudhaniitu achitti namni lama achirraa na fuudhaa namni lama allafaatti na kennaa dhaqanii konkolaataarra jara warra dhiiraa sanas fidanii walitti nu hidhanii hundi keenya funyoodhaan erga hidhamne booddee nu fuudhanii deemanii achiin immoo erga nu gatanii numa deemna lafa deemnu hin beennu dunkanii dukkanaa waan isaas hin beennu callu bannee teenya atuma teenyu akkanii karaarratti dhufanii karaarra irraa bu'aa nuun jedhanii konkolaataarraa nu buusanii nu hiriirsanii harka keessanii ol kaasaa nuun jedhan harka keenya ol kaasnee gaafa nu harka keenya ol kaafnu dhufanii makkasitti nutti naanna'anii bakka nu rukutuuf jennee abdii keenya iddoo kutannetti gara nagaadhaan gara mana keessanitti deemaa nuun jedhan basalaam wada beetaachuu nuun jedhan lafa jirru hin beeknu dukkanaa lafatti garagallu hin beeknu achuma teenyee wal dubbisnee callumannee teenyee karaa marra koratarra teenyee gara dollaadhaa fi muggiin gidduu lamaanii lafi isaanitti nu gatanii jechuudha. Karaa gidduutti nu gatanii namni sin jiru. Kan isaaniitu jira inni achi ilaalee as ilaalee nan dhabee waan agarre hin teenye. Utuma teenyu namni dhufee kun gara yattii biyya keessanitti gadi sin buusa. Kun immoo gara muggiitti sin buusa. Sirra imalaa nuun jedhanii namoota hin beeknu sababa ta'eef achii na galchanii. Erga na galchanii immoo manatti immoo na butanii manatti immoo na galchanii booddee torban tokko immoo ergan taa'ee ammas deebi'anii dhufanii na qaban. Amma deeben jarri warri sun immoo na galchan warri kun immoo dhufanii na qabatan gaafa na qabatanii na fuudhatanii deemanii amma warri sun si galchan amma numatu si ajjeesa mata horiirraan dhufanii na fuudhanii numatu si ajjeesa anuma si ajjeesadha bakka du'a kana mana sodaachisina yoo na ajjeesan an du'een raawwate maatii koo sin dararinaa ana sin dararaa kan abbaan dhimmarraa qabdan anuma duwwaa gaafadhaa malee maatii koo saxxanii rakkisinaa jedhanii na fuudhanii deemanii maatii keenya hunduma fuudhanii achumatti hidhanii anaan immoo na fuudhanii gara magaalaa deemanii magaalaa keessa na galchanii bulchiisa keessa na galchanii na tumuu jalqaban galtee ammas immoo gasee wagii wajjinii wal quunnamte naan jedhanii amma na tumuu jalqabanii elektirikii fidanii kunoo asiin koo gubataadha. Asiin koo kuni gubataadha miilli koo kun gubataadha ibsaa sitti natti kaa'u himeedhu nutti agarsiisinaan jedhu asiin natti gubu asirraan immoo mataa koo kana keessa asiin rukutamee jira sanarraan kan ka'e mataan koollee baay'ee na dhukkuba mataatu na dhukkuba kanarraan kan ka'e dhiigii baay'ee humnaa oli ba'e isa booda achitti na tumanii na fuudhanii ba'uudhaaf ka'anii erga ba'anii immoo magaalaa keessa ga'ee naniyye gaafan iyyuu na fuudhanii deemaa jiru kunoo ummata muggii kana keessa jiraatani kunoo na ajjeesuudhaan na fuudhanii deemaa jiru gaafan jedhee iyyee warri waajjira keessa jiranii warri mana murtii achi kee naannoo sanarra jirus wannamti hundumtuu namooti ummati hundumtuu na yaa'ee dhufe kunoo laggasee jedhanii kunoo na ajjeesuu fi ilaa na ajjeesuu barbaadu taanaan ummata kana fuulduratti illee na ajjeesa isin duukaa miilla koo fuudhee na deemu amma asitti du'uun barbaada ummati kun na awwaaluu san barbaada jennaan na gallakkisanii badan inni na qabuu dhufee na dhiisee fiigee badee nama biraatu na furatee gara poolisii tokko jira faaxee jedhamti dhuftee na fuutee ofirraa dhiqadhu naan jettee dhiqadhee maal jedhee ana booddee gali mana keessanitti immoo naan gale ergan galees galuun gaafumaatiin gala malee guyyaa lama iyyuu mana keessa buluu hin danda'u jiraachuu hin danda'u ana duwwaa miti maatii koo guutummaa maddararama kanaan rakkachaa turre jechuudha. San boodoo keessumaa erga si baasanii boodoo akkam taate achuma turte moo? Na baasanii naan jiraachuu achirra naannoo sin jiraanne bakkuma biraa jiraachaan ture. Akkanii bakkee iddoo biraa namni yeroo sana waliin dararamaa ture. Namni hedduun isaanii gara badanii lafa deemanii kan bakkee ba'an illee jiru.
Ana yeroo sana kottuun deemna kana booddee duwasii ta'a. Kottuun banna karaa kanarra banna namnillee naam mari'atee haalumtuun dullullee naa mijatee jennaani. Biyya keenya biyya hormaatti dhiiseen deemu hormiyyuu dhufee keessa ta'a sababa ta'eef yoon du'ees lafa biyya koo irratti awwaalama jedheeni ijoollee sanallee biraa hafe. Amma iddoo gurguddaa jiru deemanii jiru badanii warri badanii jechuudha. Achuma keessatti hafeetuun taa'u achi erga magaalaarraa erga sirraa gara bosonaa manni keenya gara bosonaatti dhiyoodha sababa ta'eefi tarkaanfii tokko bosonarraa akka miilla kee tokko akka bosonatti hin seenne jedhanii na dhowwan gara magaalaarra na ka'an. Isa booddee maatiimti walitti dhufee namumti dhufee iddoo tokko na ka'anii gara magaalaarra mana nyaataa wayii na jammarsiisanii mana nyaataa sana utuu hojjedhu amma dhufanii na hordofuu ganamaaf galgala hundumaa kan isaaniiti akkatti hojjedhu siin qabu natti utuu deddeebi'anii bara 2001 sana gaafa jaalli waggasee wagiidhaa wareegamanii isaanii wareegaman jedhanii amma ergasii ka'anii immoo badeera oboonii abaawoon kanaasichitti badeera jedhanii mana lafuma jiru dhufanii kaabinoonni warri OPDOdhaa dhufanii amma kana booddee harka nuti laattamoo akkamitti jiraachuu dandeessa laggaseen kee abbaa manaan kee badeeraan du'eera maraawwate naan jennaan qabsoon nama tokko duwwaadhaan hin hiriiramne yoo inni du'e ani jiraan jedhe waan fiddi konkolaataa qabda hidhaa kees qabda na hidhuu beektan ajjeesus sirka jira konkolaataa fiddee dhufte dhimma natti dhuftaniif natti na qabuu dhufte yoo ta'e na fuudhii deemi. Qabsoon nama tokko duwwaan hin hiriiramne qabsoon laphee uummata Oromoo baay'ee keessa jira. Sammuu uummata Oromoo keessa jira qabsooni kana du'a namaatiin dhufte nan doorsisinaa yoo na hidhuu barbaadan ammas na hidhaa hin jedhe. Ana booddee achiin tun jiraadhu haalli mijachuu didee baay'ee natti ulfaatee itti dhiisee achitti ganamaaf galgala sababa na hordofanii itti dhiiseen immoo dhufee gara Finfinnee kanatti ol imalee gara biyya bakkee boodee minaan jedhanii waanuma tokko isa dhiisii ammas deebanii asirraa maatiin jiran immoo garma harabuma dhaqii taa'i jiraachuu hin dandeenye sababa ta'e erga isa kana ta'e biyyuma harabaa tokko dhaqeedhanii paaspoortii waan hundumaallee naa sirreessanii as keessa jiraachaan dirqoo kaddeema maal jedhee majijjiraachaan ture. Na ajjeesuuf yeroo hundumaa na hordofu sababa ta'eefi sana booddee immoo jijjiirama jedhanii gara jijjiiramaatti immoo dhufne jijjiiramaniiru immoo jedhanii kottaa immoo waan hundumaa immoo dhiibneerra jedhani distii jijjiiruun sunsuma jijjiiruun ittoon mi'eessu jedhe Oromoon isaanii TPLFidhaa fi OPDOtu wal geeddare malee jijjiiramni biyya keenya irratti dhufe hin jiru jedhama. Isaan booda mana hidhaa barkamseen tarkase. Sana booddee immoo asumatti na dhufanii na qabatan. Maal goote? Armee koo dhukkubee hospitaala Dambidolloo irra ciisaa turan. Armee koo Oromoo sana doorsisa roo sanaatiin onneen qabatee naasuu irraan kan ka'e dhukkuba dhiibbaa dhiigaa kanas qabu sanaan dhukkubanii. Dookteriin asitti akkanii qoricha isaaniif bitu asitti na erge. Asituun dhufee isa bituu dhufnaan asumatti na qabatanii manuma namaatti dhufanii na qabatan. Maal badiinatti? Anas ga'uunii fi armeen koo boqochuun immoo tokko ta'e mana gaddaa tuun taa'utu na qabatan. Badii balleessite jedhamte. Shaneedha naan jedhanii. Bara 2000 fi. Bara 2012. Shaneedha naan jedhan. Shaneedhaati abbaa torbeedha. Leenjiitee dhufte as keessatti biyyi isaan natti hambisanii jiru bakka biyyuma hunduma natti fidanii. Mee erga hidhamte hagam natti hidhamte mana hidhaa kana? Waggaa lama ni hidhame. Waggaa lama mana keessa dhufanii armee koo dawaa isaanii fuudhuudhaaf dhufee anaa taa'aa jiru manuma keessa dhufanii sa'aatii 5 keessa bara 2012 gaafa Onkoloolessa guyyaa 16 dhufanii na qabatan. Mee turtii mana hidhaa wal qabatee maal fakkaatu ture adeemsi mana hidhaa keessa jiru haalli qabiinsa hidhamtoota rakkoo waan achi keessatti mudachaa ture wal qabatee mee kaasnu meessa? Rakkoon mana keessatti himati isaan nutti bananii nama 6 kan nu waliin himatamne himati isaan nutti bananii waanuma qabatamaa tokko qabu bilbila nu jedhanii bilbila sana immoo ragaadhaan illee nutti fidaa sagaleen illee nutti fidaa har'as boris beellamuma jedhu beellamuma deddeebinaa dhugaan tokko illee hin jiru ragaas nutti fiduu hin danda'ani finneerra jedhu gaafa nu hidhannu immoo achuma magaarrajaa keessatti mari'atanii achas ba'anii hin jiru har'a isinii dhiyeessuu hin dandeenyu
jedhanii ammas beellamuma nuu laataa turan. Tole, mana hidhaa keessatti odeeffannoo wayii dhaga'ini. Mana hidhaa keessatti fuula keetti asiidii biifanii jechuun dhaga'e kun dhugaadha? Mana gaafa na qabaniidhanni. Guyyaa na qabanii manuma keessa ol galanii nutti dhukaasanii. Erga dhukaasanii booddee fuula kootti naqan. Iji koos akkuma sanaan na dhukkubuu jammar. Ijis fuulli koo kunis na gurraacha'e. Waan isaan natti naqan naa galuu dideen. Isa booda haalli fayyaa kee akkam ture? Booddee na dhukkubaa jira argasii. Fuulli koos iji koos na dhukkubaa jira. Mana hidhaa keessatti dhukkubni duusitti jabaachaa akka ture maal si dhukkube mee bal'isnee haasofnu isaa taaddalu? Dhukkubni kan na dhukkube dhiibbaa dhiigaa. Dhiibbaa dhiigaa nan qaba. Achuma keessatti natti dhufe duratti illee qabu. Asimii narbii sammuu na dhukkuba. Yaala argattee taasii yaalchisa. Sirriin arganne firdi beetitti deddeebi'ee himadhee yeroo dheeraadhaaf bakka itti deddeebi'ee na dhukkuba jedhee karaa bukaatoo kootis dubbatamee mana yaalaan gaafa nageessanii peristaamoliidhaa fi isa na raffisu duwwaa na laataa turan. Wanti isaan na laatanii waan hirribaa waanuma itti rafu malee waanuma naaf yaalii naa ta'u naaf hin laatu. Keessumaa manni yaalaa akka yaalamtuuf waraqaa kananii amma arge. Dhiibbaa dhiigaa wal qabatee dhiigni illee akka dhangala'aa ture gara mataa kee keessaan illee akka dhiigaa jiru wal qabatee manni yaalaa barreeffamsi barreesseera kunuunsa irra jira daawwattoota keenya. Mee haga sadarkaa yaalamuu irra hin geenye moo akkamitti? Yaalamuu irra hin geenye amma sa'aatii 24 dhiigi karaa funyaanii na ba'e karaa afaanii funyaanii. Nageessuu didanii nukkubdi jedhanii warreen waliin hidhamee jiru taarramiin warreen wajjin hidhame iyyanii erga iyyanii booddee dhufanii humnaan na baasanii mana yaalaatti nageessan. Ergan du'uudhaaf ka'ee booddee. Sanaan booddee san naqe immoo kanuma hirribaa duwwaa naa kennan narrafe. Malee yaalii biraa waan naa godhan hin qaban. Malee poolisiin gama isaatiin waan si yaalchiseeru tokko hin qabu manni sirreessaa sun. Waan na yaalchisan hin qaban. Qoricha gahaa anaaf hin laanne. Mana murtiitti gaafa nu hidhannu waraqata keenya gaafa mana kiimiidha ispeeshaalistii tokkotti si dabarsine jedhanii jarri wattaadaruma malee ispeeshaalistii miti ofumaa wayyaa adii uffatan malee gaafa isaan biratti darbee na ilaalanii ati dhukkubi kee dhukkuba zariiti naan jedhan. Kan itti dhukkubdu dhukkuba zariiti naan jedhan. Mana murtiitti illee himeen ture. Si yaaluu hin dandeenyu dhukkuba zariiti fayyuu hin dandeessu naan jedhan. Ayyee sanbooda turtiin mana hidhaa keessatti jiru haalli qabiinsa hidhamtoota maal fakkaata? Bishaan, nyaanni, uffannaan akkasumas immoo haalli qulqullina mooraa hidhamtoota ati naannaa sana keessatti hidhamte maal fakkaata ture? Keessumaa gama dubartootaan dubartoonni Oromoo baay'inaan achi keessa jiru? Baay'ee isaaniitu jira. Maalii hidhama shakkaman? Baay'ee isaaniitiin ni kaan waanuma xiqqoo waanuma ittiin himatamuu hin dandeenye waanuma himatatti nama geessan hin dandeenye waggaa 3 waggaa 4 Oromoo sababan ta'e nullee iyyuu shaneedha nuun jedhanii nu hidhanii isaan immoo waanuma hannaatiif mana namaatii hojjetanii jedhanii indoominii mucaafaa dhandhamte jedhanii waggaa 3 faa kan itti murteessantu jira. Waggaa 3 itti murteessanii achi keessa jirti. Haalli nyaataa immoo haalli nyaataa bakka baay'ee ulfaataadha. Shawaanuma nyaachaa turre dhagaa duwwaadha nyaatiin nuyi nyaannu nyaata dhagaadha daabboon isaaniis dhagaadha. Waanuma jennee dubbannu ibsinu hin qabnu waa'ee mana hidhaa kana. Mee maatiin kee mana hidhaatti dhufanii egaa keessumaa akkati hubamtee akkati dhibamteettu beeku dhufanii si ilaaluu danda'u carraa argatanii siinis yaalchisuu yaalaniiru. Ammoo maalirrayyuu jiru adeemsumti haalli maatii? Maatiin koo faffaca'anii jiru. Maatiin koo iddoo tokko kan jiran humna hin qabanne asitti dhufanii na barbaaduudhaaf namni na hubate hin jiru. Namuma tokkotu dhufee na gaafate. As keessaa jechuudha. Asuma keessaa firuma xiqqootu dhufee na gaggaafate malee namni deddeebi'ee na hubate badaan jiru. Hayyee mee adeemsa mana murtii wal qabatee manni murtii egaa beellama yeroo hedduutti sin beellamuun murtii isinii kenne moo adeemsuma takkaan murtii isinii kenne? Murtii waan kennan hin qaban waan jechuun waan sobaati sababa ta'eefi utuu ragaan utuu ofii isaaniitii himata nutti bananii ragaa nurratti hin fidin ofirraa ittisaa nuun jedhan. Ofirraa ittisaa nuun jedhanii amma dandeenyu ofirraa ittisne. Kanaan booddee immoo ragaa keenya fidanna jedhu boris dhufadha warra insaatu fidadha abbaan seeraa firdi beetinii fi abbaan alangaa waan quba qabamini nuyi kan nu kasasu mootu isiniin kan kasase mootummaadha kan isin nu waan tokko isin gochuu hin dandeenyu
nuun jedhanii beellamuu maduwaa nuu kennaa turan. Nuu ibsaniiru waa isin gochuu hin dandeenyu jedhanii. Naannoo mana murtiitti adeemsi manni murtii kennu bilisummaan mana murtii akkamitti ibsita? Fakkeenyaaf manni murtii bilisis ta'ee murtoo haqaa kennaa naannaa sanatti keessumaa dhimma siyaasaa wal qabatee adeemsi murtoo kennu sun bilisadha haqa bilisadha jettee amantaati. Haqa itti namanu bilisummaadha dheessitti namanu nuyi hidhaa waggaa 5 finnee galle malee adaba murtii waggaa 5 finnee galle malee haqitu jiraate sa'aatii 24 gidduutti dhimma baachuudha nuuba baanaachuudha. Hidhamtoota kaanoo akkamitti ilaalta keessumaa hidhamtoonni naannaa sana keessa jiranii naannaa isinitti hidhamtanii kan bara durii sirnati bara wayyaaniitiin asii fi kan ammaa kan yeroo wal bira qabdee ilaaltu maal fakkaata? Isa kan bara ammaa kanarra isuma kan bara wayyaanii sana wayyaa amma jijjiiramadha malee jijjiirama ammaa du'a ajjeesuudha qeerroo bakka jiru ijoollee Oromoo adamsanii qabuudhaan ajjeesuudhaan. Keessumaati mana hidhaa keessatti dur kan beekamu kan aadeffatame afaanumti mana hidhaayyuu afaan Oromoodha ammoo. Amma afaan Oromoo yoo naasofna ta'e dhimma kee afaan Oromootiin natti himini afaaniin dhaga'u afaan waliigalaatiin natti himi. Jechuun maal afaan waliigalaa? Afaan Oromoo naasa'ini. Adeemsummoo dambii ittiin bulmaata? Dambii ittiin bulmaata maaramaa beetii afaan Amaaraatiidhaan hin danda'amu. Afaan Oromoo haasa'uun as keessatti isiniif hin eeyyamamu. Afaan Amaaraa haasa'aa jira. Egaa yeroo ammaa kanatti haalli ati jirtu maal fakkaata? Keessumaa egaa miidiyaalee hawaasaa irra kan deddeemaa jiru Taaddaluuni baay'ee rakkattee bakkumti ati qubsama qubatteetu akka odeeffannoo qabatu maal haalli ati keessa jirtu maal mee ibsi asumaan daawwattoota keenya? Haala rakkisaa keessa jira. Haala baay'ee socho'uu hin dandeenye gidduun jira. Dafin irra jiraadhus dafin amma jiru namooti gidduun jira namumatti biran amma yeroo dhumaaf isaanitti hirkadheen jira malee baay'ee haala rakkisaa keessa jira. Baay'ee simmoona dhukkubaa erguman galeeyyuu si'a 2 si'a 3 mana yaalaallee dhaqeera. Baay'ee na dhukkubaa dhiigi koos baay'ee ol nakaa funuuna dhiigi baay'ee funyaan koo kana keessaan gadi na yaa'a. Qonqoo koo kana keessatti illee yeroo ganni na cobu jira. Maal jedhee yeroonni dookterii biratti namni na geessallee gaafadhu mataa kee keessa dhahamee jira. Ati yaalii guddaa argachuutu sirra jiraata. Sirriitti yaalami. Yaalii guddaa si barbaachisa. Asimii qaba. Narvii sammuu qaba. Kana na dhukkubaa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma amma dhaggeeffachaa turtan shamarreen Taaddaluuni egaa adeemsa mana hidhaa keessatti rakkoowwan hedduutu akka ishee mudachaa ture ishee nu ibsitee jirti. Keessumaa ammas erga mana hidhaatii baatee rakkoo garaagaraatu ishee mudachaa jira. Haalli isheen keessa jirtu akkuma amma isin fuula ishee irraa ilaalaa jirtanidha. Kanaaf immoo warreen gargaaruu feetan ammas shamarree Taaddaluuni gargaarsa ni feeti. Gargaarsa akkuma isheen jettee ani homaa farkaa kan qabne kanaaf kan ani qabu immoo uummata Oromoodha jechaati jirti. Isinis warreen gargaaruu feetan karaa herreega baankii ishee Awaash baankii Awaash fayyadamti. Egaa lakkoofsi herreega baankii ishee egaa karaa foddaa televezyiinii keenyaas ilaallachuu dandeessu. Asumaan immoo anis isinin beeksisa Duwwaa 134 75 42 38 81 Duwwaa tiin egaa Taaddaluu Yoonaas Hambis kan jedhudha. Kanaatiin egaa uummanni Oromoo alas jirtan biyya kana keessa jirtan egaa shamarree Taaddaluu bira akka dhaabbattanii fayyummaa isheellee akka gargaartan akka yaalamtu gargaarsa keessan gamanumaan isin beeksisna. Egaa akkuma beekamu uummanni Oromoo malee hin qabu. Oromoon immoo aadaa fi duudhaa beeka sirna qaba. Nam tokko yoo rakkate gargaaruuf bukkee dhaabbachuu waan adeeffatamedha. Kanaaf akka gargaartan gamanumaan isin beeksisna. Egaa mee ammas deebina Taaddaluu qabsoo Oromoo fi yookaan gaheen dubartootaa qabsoo Oromoo keessatti qaban maal jettee yaaddame? Keessumaa egaa Oromoon goota hedduudhaaf qabsaa'aa jiras. Kana keessatti immoo gaheen dubartoonni Oromoo waan hedduudha. Mee ati akkamitti ilaalta qooda qabsoo Oromoo gaheen dubartootaa qaban? Gaheen dubartoonni qaban qabsoo Oromoo kan ammuma kana deemsisee amma kana fidellee dubartoota gahee guddaa qabu.
humna guddaa qabu, beekumsa guddaa qabu dubartoonni kuni. Garuu mirgi isaanii amma illee dhiibamaa jira, du'aa jiru, dhiibbaan addaa isaan irratti illee ga'aa jira. Kanaaf dubartoonni ga'ee guddaa qabu. Amma ijoollee durbaa tokko bara 2012 kan 11 kan qabamanii Buraayyuu irratti jechuudha. Mana murtiitti hin deddeebine. Mana murtiin nannee ofirraa hin ittisne waan tokko Almaaz Araarsaatii fi Tigistii Tasfaayee jedhamte. Akkuma kana immoo warri dhiiraa immoo garagaratti waggaa 18 murtootti laatanii itti murtaa'ee xalayaadhumaan fidanii itti kennan. Jara kanatti waliin hin ture xalayaa madhufee gaafa xalayaa sana inni ilaallu waggaa 18 murtoo waggaa 18 fudhatanii jiru. Utuu mana murtiitti illee deddeebiin ijoollee kana namni illee quba qabu hin jiru. Mee kanaaf hoogaa maal dhaamta? Dhaamsa itti qabdu. Uummata Oromoof isaa ta'u? Uummata Oromoodhaa fi uummata Oromoo wal kabajee wal dhaggeeffatee qabsoo kanaaf illee karaa ta'ee garbummaa kana jalaa akkatti baannu akkatti yaaduun barbaada. Daawwattoota keenya qophii addaa dhimma turtii shamarree Taaddaluun mana hidhaa taasistee wal qabatee kan maangoo lamna.